mitire gadaa fi dhugaadha kallachi kee Sile walakka Jiraan baataa jiraan jira nyaatu odaa hunda caalu wantuutti bobeeffatu. Karaaleen aartiin Oromoo ittiin guddatan keessaa inni tokko sirboota afaan Oromooti. Sirboonni afaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan, ji'a ji'aan, waggaa waggaadhaan qulqullina suuraa akkasumas sagalee dabaluun erga bahuu jalqabanii tutturanii jiru. Sirboonni kunis YouTube irratti gallakkisamanii salphumatti namoota hedduu bira gahaa jiru. Qophii keenya har'aatiinis seenaa YouTube irratti sirboota afaan Oromoo fe'amanii ilaalcha guddaa argatan 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Sadarkaa 10ffaa irratti sirbi argamu sirba Eelsaa Nugusee Tuulamarraan jedhudha. Sirbi kunis waggaa 5 dura YouTube chaanaalii Minnoo Shawaa irratti kan gallakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 6.2 argachuu danda'eera. Sadarkaa 9ffaa irratti kan argannu sirba Margituu Warqinaa Obomboleettii jedhu yommuu ta'u, sirbi kun Naahom Records irratti waggaa 1 dura gallakkisamee ilaalcha miiliyoona 7.2 argachuu danda'eera. Sirbi sadarkaa 8ffaa irratti argamu ammoo sirba Jaamboo Jootee Dafii Kootu As Kootu jedhudha. Sirbi kun waggoota 13 dura YouTube chaanaalii Iyyos jedhamu irratti kan gallakkifame yommuu ta'u, sirbi kunis ilaalcha miiliyoona 9.2 argachuu danda'eera. Sadarkaa 7ffaa irrattis sirbi argannu sirbuma artistii Jaamboo Jootee yommuu ta'u, innis sirba Beelbaa jedhuun Minnoo Shawaa irratti waggoota 4 dura gallakkifamee ilaalcha miiliyoona 10 argachuu danda'eera. Sadarkaa 6ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Galaanaa Gaaromsaa Wala Garraa jedhudha. Sirbi kun waggaa 1 dura YouTube chaanaaliidhuma Galaanaa Gaaromsaa irratti gallakkifamuun ilaalcha miiliyoona 10 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 5ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Faraan Sulee fi Ashitaan cimdiidhaan hojjetan yommuu ta'u, sirbi kun waggaa 4 dura Hope Entertainment irratti gallakkifamuun ilaalcha miiliyoona 11 argachuu danda'eera. Sirbi sadarkaa 4ffaa irratti argamus ilaalcha miiliyoona 11 kan argate yommuu ta'u, innis artistoota lamaan kan sirbamedha. Mata duree Siyaade jedhuun artist Heelan Baree fi artistiin kabajaa Dr. Alii Birraa waggaa 4 dura Hope Entertainment irratti kan gallakkisanidha. Sirbi sadarkaa 3ffaa irratti argamu ammoo sirba Qaalii Keenyaa artist Haacaaluu Hundeessaa yommuu ta'u, mata duree Maalan Jira jedhuun waggaa 7 dura YouTube chaanaalii Oro MP3 irratti gallakkifamuudhaan ilaalcha miiliyoona 13 argachuu danda'eera. Sadarkaa 2ffaa irratti sirbi argannu ammoo waggaa 1 dura YouTube chaanaalii Vision Entertainment irratti gallakkifamuudhaan ilaalcha miiliyoona 14 argachuu danda'eera. Sirba Andu'aalam Goosaa yommuu ta'u, mata dureen isaas Darbee Laallaa kan jedhudha. Seenaa YouTube chaanaalii sirba afaan Oromootiin ba'anii ilaalcha guddaa argatan isa jalqabaa irra geenyeerra. Sirbi kun namoota afaan Oromoo dhaga'an qofa biratti osoo hin taane addunyaa maratti kan jaallatame yommuu ta'u,
Mata dureen isaas Sadii Obsaa yookaan ammoo Bulloo kan jedhudha. Sirbi kunis waggaa tokko dura Vision Entertainment irratti kan galaksame yommuu ta'u, artiist Yoosan Geetaahuniin sirbamee jira. Hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 17 ol argachuun sirboota afaan Oromoo hundaa dursaa jira. Artistoota Oromoo aartii Oromoo guddisuuf halkanii guyyaa hojjetan dinqisiifachaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.